Hayya kam jirtu nagaa keessanii anis nagaa godha kanatti waaqayyo mee har'a waan rakkadhee fuula keessan dura dhufe mee hundumti keessanii jechuudha qimamoochee ijoolleen akka kuma nama daa'imni keessa dalagdanii mee shirshirnaa godhaatii karaa qaama dhimmi ilaalatu baraannaaf akka furmaanni naaf laattamu jechuudha kun nuti kan jedhanii kunootiin isaa hin oolu waan ta'eef rakkoo cimaa keessan jira innaa qaamni dhimmi ilaalatu akka na gargaaru barbaadeetti kana fuula keessanitti as ba'ee jechuudha innaa gargaarsi keessan na fayyada sheernaa godha karaa qaama dhimmi ilaalatu biraannaaf ga'a jalqaba maallaqa kan koonaaf kafalaa turte madaamiin koo jechuudha amma immoo riyaala 200 irraa murtee isarratti immoo mindaa ji'a 2.7 irraa qaba sana keessaa maal naan jetti birrii gaafannaanii 800 kana booda riyaala 800 jechuudha mindaan keenan jetti maaliif maalan balleessi maaltus jalaa bade hojiin kee rogaasi hojjetamaan jiru wantis jalaa bade maayidamaaf mindaan irraa murtan jedhe lakkii sanaa miti kana booda garuu mindaan kee birrii 800 naan jette isarratti baay'ina dhukkubaa jira harki koo tokko hin hojjetu harka tokkoonidha kanan hojjedhu isarratti kulaalittiin konna dhukkubaa isarratti coggaarraan konna dhukkubaa jammarna dhukkubeera nagaggeessi karaa biyyaatiin jedheen kaleessa jechuudha jennaaniin isin galchuunaan jette maalii akkamittan hojjedhaa harka tokko nan hojjetaa jira harki tokko na dhukkubaa jira isarratti immoo kun kulaalittiin ijjechuu na dhowwe luka tokko nan dhaabadhee hojjedha dhugaa waaqa jechuudha innaa kara qaama dhimmi ilaalatu biraannaa gaafurmaanni akkanaaf ta'uuf na gargaaraa obbolaa waan koo hundumti keessaan an homaa hin barbaadu sheerii qofa naaf godha kara biyyaa akkana gaggeessituu hin barbaada jedhee gaafannaanis hin gaggeessu feetu bayitii poolisii fidadhu naan jette afaanis baay'ee hin danda'u poolisiis fidadhee poolisii furmaata naa laachuu hin danda'u gaafa dhibeen kun natti jabaate gaafaan an algaa irratti kufee gaafa hospitaala geessitee nagatte gaafan du'e hojjettanii piroofaayilii kan koo irra godhattanii reefa kan koo karaa biyyaa galchuurraa otoo hin jiru lubbuu koo ilmoo koof naaf galchaa wanni biraantiisii jedhu tokko hin jiru hundumti keessaniyyuu jechuudha qimaama hojii na baran darbiina adaraa waaqaan isin qabiin jira humna koo qulxaanaan har'a karaa fuula keessanitti as ba'ee jechuudha innaa karaa qaama dhimmi ilaalatu biraannaaf ga'an isiniin jedha adaraa keessan na baran darbiina isarratti immoo ishii waan baay'inaan jechaa jirti waan baay'eetti na doorsisaa jirti mindaa kan koo birrii riyaala 800 miti 1800 sun hojjedhe jechuudha hojiin mana kanaa baay'ee na miidha hojiin humna koo xiqqoo isaan irratti harka tokko nan hojjedha isarratti lukni kan koo danda'een dhaabatu kulaalittiin kun na dhukkuba isarratti coggarraan kun na dhukkuba humna kooti ol ta'eera dhibeen kun jechuudha mana yaalas deemaa hin jiru jechuudha innaa adaraa keessan sheer godha haraqim ilaalatu biraannaaf kaan waan baay'ee nama gaddisiisudha hay carraa shamarran keenya biyya arabaa obboleettiin keenya akkuma viidiyoo jalqaba dhageessan irratti micayyoon kun rakkina hamaa keessa jirti micayyoon kun akkuma anaat akkuma si nan dalagadha jettee biyya ormaa kana dhufte erga biyya ormaa kana dhufte micayyoon kun damoosni kiyya 800 naan jettee kuma siif hin kaffalu duraan kuma kaffalaafi turte amma immoo 800tti jalaa gad deebistee jechuudha. Micayyoo kun immoo isaayyuu mana baay'ee hojjetti. Mana namni lama hojjetu hojjetti. Isaanuyyuu yeroo takka hiraftiin qabu, kulaalitiin kiyya na dhukkubaa, harki kiyya tokko naa socho'uu dadhabee sababa hojiitirraan kan ka'e ejjechuu dadhabee jira, miilli kiyya na dadhabee jira. Maaloo Oromoo kiyya gaafa nan du'e reeffa kiyya galchuurraa amma na galchaayii. Gaafa nan du'e piroofaayilii godhattanii boo'urra ammuma naaf birmadhaa maaloo lammii kooyii jetti obboleettiin keenya kun akimiin illee na dhukkubaa akimiin illee na dhaqennaa na diddee biyyattis na galcheennaa na diddee jetti obboleettiin keenya kun rakkina hedduu keessa jirti dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa wanti ijoolleen keenya keessa jirtu ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nageenyi
jaalalli Kiristoos bakka jirteetti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa kooti galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni immoo mana kiyyaa faaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri ta'aa jirtanis galatuma wal faadhaa. Dhugaa dubbachuudhaa fi viidiyoo kana ilaalee dhugaa rabbii imimmaantu na qabe. Maaliif ijoolleen rakkina ammallee rakkina hedduu keessa jiruu kan jedhu baay'ee tokkoon gaddi. Mucayyoon kun na dhukkubaa isaayyuu damoosa kiyya narraa murachaa jirti 800 si kaffalatti jettee himachaatti. Maarri kaa obboloota koo adaraa keessan hundumti keessaniyyuu waan dandeessan tokkoon obboleetti keenya kanaaf sagalee haa taanu biraa ejjennu waliif sheerii godhaayi. Namni gaafa nuti walii mirmanne malee namni murmatu hin jiru. Mucayyoo kana biiroottis na deebisee naan biyyattis na galchee naan na diddee jechaa jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa isin hojiin akkaatti isinitti cime hin hojjetinaa dhugaa rabbii. Namni takkan hojjetinaa. Maaliif gaafa jiraatte gaafa ati ofii keetii fayyaa taate hojjettee argachuu dandeechi. Gaafa fayyaa hin taane immoo hojjettee argachuu hin dandeessu jechuudha. Okay? Ofirraa baasanii si gatuu jechuudha. Hanguma nuti fayyaa qabnu nu jaalatan malee gaafa nuti fayyaa hin qabne gaafa nuti dhukkubne jarattiin akimii dhabnuunis nu dhattusi ofirraa nu darbitis jechuudha. Sinii galee kanaaf yeroo isin dhukkubutti obsitanii hin dalagina. Biyya sinaa galchanii yookiin biirootti sinaa deebisanii yookiin immoo iyyadha. Akkuma amma sagalee walii ta'anitti sagalee walii ta'an jechuudha. Maaliif si dhukkubaa gaafa hojjettee dhibee sun sitti cimaa deemaa jechuudha. Maaliif irra caala biyya kana keessatti dadhabbinna kan ijoollee keenya dhukkubsaa jiru hojiirraan kan ka'e jechuudha. Hojiin baay'ee baay'ata. Hojiin mana lamaa mana sadii ijoolleen keessattuu fooqii fa'aa hojjettan hin jirtan. Fooqii sadarkaa sadii kan hojjettan hin jirtanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf an akkamitti akka hojjettan hin beeku malee ana osoo fooqii sadarkaa 4-2-3 hoduu sadarkaa lamaa taateen hojjedhu. Ani fooqii ol deemee gad deemu kana hin jaaladhu. Dhugaa rabbii. Maal isin jechuu barbaadu walumaa galatti manni isinitti ulfaate taanaan hojjetinaa. Hojii humna ol baay'ee nama lamaa taanaan hin hojjetin sarratanyaa biraas yaa fidan malee yookiin biirootti yaa deebisan. Maaliif godda'amaa deemtaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif hin danda'amu dhugaa rabbii. Hojiin si ajjeesa rabbi kan sa'aatii takka boqonnaa hin qabne jechuudha. Hirriiba takkitti hirriibni sunuyyuu xiqqoodha jechuudha. Kanaaf adaraa keessan yeroo isin dhukkubetti yeroo isin waa taatanitti hin hojjetinaa. Mucayyoon kun akkuma jettu na gargaaraa jechaa jirti. Obboleettii keenya kan adaraa keessan gargaaraa. Viidiyoota kana sheerii godhaatii bakka dhimmi ilaalatu biraan gahaa fi adaraa keessan. Maaliif mucayyoon kun yeroo fayyaa qabdu gara biyya ishee haa galtu. Waa hin ta'in jechuudha. Maaliif gaafa waa taate dhuguma jettee waa Oromoon keenya duras yeroo namni fayyaa qabu walii hin mirmatu gaafa waa ta'ani profaayilii godhatanii waan kiraarii gaddaarra godhatanii waliif birbatu jechuudha. Gaafa sani foolollee si taasisu. Sabskiraaybiis gaafa san si taasisu. Gaafa sani waa hundumaa garuma hundaanuu aadilee guyyaa isaa si gaafatu. Lakkoofsa keetuu tokkotu guyyaa addunyaa har'a deemte maal akka ta'e beeku Oromoon keenya kun. Garuu gaafa ati rakkatte immoo iddoo rakkinaa isaatti sin gargaaran. Maal si godharee garga gaafa namni jiru tokko gaafa jiru waliin gargaarree gaafa jiru waa waliin goone gaafa duute gaafa achi kaatee nyaattu barra dhiiste biraa deemta. Kanaafuu obboleettii keenya kanallee yeroo dhamma eeyyachaa jirti osoo waa hin taane adaraa keessa Oromoo koo biyyatti na galchaayi. Manuma kana na baasaa biyyatti na galchaayitti. Kanaaf adaraa keessanii obboleettii keenya kanaaf cinaa eejjedhaa isin jedhaa sheerii godhaati nama dhimmi ilaalatu biraan haa gahamu. Ijoolleen keenya ammas hedduu takka rakkachaa jiru. Obboleettii koo waaqayyoo harka diinaa keessaa si haa baasu. Kan hojiin kun hundi itti baaturra kan damoosa ishii immoo 800 deebistu maalibboo kumni tokko itti xiqqaata dhugaa 2,000 kan hojjetan amma ijoolleen 2,000 hojjettu shiggaa hojjetti shiggaa fa'aa kan hojjetu jira jechuudha. Kanaaf hojii akkanaan hojjetira. Kontiraatallee yoo ta'e dirqamaa miti indee maal dirqama mana 5 hojjedhu irraa jala namni lama hojjetu waan takkitti hojjechuun maal dirqama indee dhugaa rabbi hinduu takaa indee keessattuu osoo dhukkuba akkanatti hojjechuu jechuun dhibee irra buutaa jechuudha. Kanaaf of eeggannaadhaan hin godhaa yeroo hojjettanii of eeggadhaa isin hin jedha ishee of eeggannaadhaan
hojjedha. Waaqayyo isin haa eegu. Isinin jechuu jaaladha hordoftoota kiyyaa obboleettii keenyas waaqayyo harka diinaa keessaa ishee haa baasu. Waaqayyos kan si dhukkubsu si haa fayyisu obboleettii koo akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya taa'aa. Akkasuma yaada qeeqaa qabaattan immoo koomeentii itti barreessuun dagatinaa. Isinin jedha hordoftoota kiyyaa kanuma sheerii walii godhaa daraa keessanii isin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha isin jaalladha isin kabajaa baay'ee.